Mira mali na radab da sibira jira da tabtam su go tudi demo. Nasra qabri nyaati tidda wallahi ka baki da nasra barat. Ati warra guru dimo warra burshangul. Dari jangul. Kan bakkate. Ana mira ga kai sadam ne. Mata usi komando akkana gode jechuun ummata oromoo buqqaate jechuun dirree dhawa Soomaliin fudhatte jechuun isni galee wallahi billahi kun oromoo hin madaalu garuu oromoon amma lafa jirtu tuni dhaloota bubbee kajansanii aattiin kanatti fakkaata kanaaf oromoo yaadadhaa walumaa galatti ibsirreen isaa quba qabaadhaame namni dura ibsitee biyya isaatii ta'a. Sabni isaa mana isaa keessa obboleeyyiin isaa jaalatee gabbahee sabummaa oromummaa irratti oromummaa lalisa. Namni oromoon yeroo amma jiru kana dibbee dhoytuuf nama gandummaan deemu nama kutaan oromoo adda baasu nama caba oromoo irratti hojjetu qofaatu warra miidiyaa kana irratti sabboonaadha. Kana jechuun ammoo alaamaa dayyummaa tattaafni kun amma keessa jiru kana ifan qabne keessa seenuu jechuudhaan akka fayyadu. By the way, mal to girabeta wani jiru. Dasti tokko irratti feemasoota waliin yookaan ammoo namoota tokko waliin gisee argamani namoonni tokko akka waan kaaba xawwaafanitti qalaalan jiran. An koomenti jala taa'us dasti gubbaa kunus akka fiyyatti ani hin mul'atu. Dabbaa qabdaree qaama qabdaat sagalee qabdataan sitteenaa godhe. Maal taatee arafate? Bismillahirrahmanirrahiim. Dubartoonni jechuun rabbi lisaanii haa laaffisu inshaallah barakallah fiikum. Jabaadha jiraadha jiraachuun keessan gaariidha. Hundaayyuu baraan argina isiniin jedha. Ramzaan isa dalate. Ramzaan maal beekan? Arsi da gida. Mayyata Nasra qabri nyaati tidda wallahi ka baki da Nasra barat. Ati warra guru dimo warra burshangul. Dari jangul. Kan bakkate. Ana mira ga kai sadam ne. Oi Nasra. Maaliif jette Nasra miira maali narraa dhabde sibira jiraadhe taaptaam si gochuu didemo. Hin beekon. Nafari hin beektu. Never. Nama taaptaa bool godhu jechuudha. Aha, sirki taaptaa godhu. Nafar yani taaptaa. Afaan maaliiti? Afaan Arabaa. Taaptaa bibari nafarri afaan Oromoo kan daldalaa. Amma dhaggeeffadhu amma fakkeenyaaf afaan Ingiliffaatiin akkam jedhu fakkeenyaaf nama taaptaa bool godhu akkam jedhan. Afaan Ingiliffaatiin moo? Isaa fuudhatan jechuun danda'a. Jadi. Ni bareeda wallahi garuu afaan Faranjiitiin ni bareeda. Okay, ja'inaan jaan mutamanteedhaan. Aboo jadi rabbi unjadi warra waslaata warra jettu dhiisa. Afaan Faranjiitiin taaptaa bijjeenaan. Afaan Faranjiitiin taaptaa bool gochuun maal jechuu jedheen? Godha guys. Ajaan komantiidhaan jeenaan. Afaan Faranjiitiin taaptaa jechuun maal jechuu? Fakkii lafaan adda qabdi moo? Nasraa keenya wayyee. Jain jaan. Inum beitu warri komantii kiyyammoo inum beitu la saari Ingiliffaa jedha. Wallahi nin beek. Wallahi laazim nin beek. Anti kun jalqaba baradhee maal taate? Mee Faranjii jira kana jalqaba baradhee. Yaa Nasraati waan biraa du'aa isiin godhu. Bakkuma namni ittiin qofti jedhee dhaabbatee si eegutti. Bakkuma namni ittiin salphatti jedhee si eegutti rabbi isin salphisin. Anas siin jedhu. Inuma. Amiin. Yeroo kamiyyuu ni qorra. harka hin kennattu. Haadha jecha kanarraa hin aaraa inta manaa godhu. Wanti harkaan hin kennanneefi. Fakkeenyaaf siin jedhaa bara kiyyatti. Ani haadha faatee. Ani nama gilleedha lubbuuti jalaa. Nama jireenya gillii mataa isaa jiraatu jireenyaaf danda'e alhamdulillahi rabbil alamin. TikTokiin hin jiraatu ani. TikTokiin nan dheeressullee nan guddisullee. Feemasummaa uummanni TikTok irratti qabu. Ani waggaa 5 duraan qaba uummata Oromoo biratti. Sammuu keessaa onnee keessaa
waan joon lubbuun deewu dhaloonni hanga oromoo lafa jiruun qaban kan maqaan kiyya yeroo hundatti hin dagatan ammas namoota sammuu xixiqqoo fi jira namoota feemasummaa kanaaf gaggabee du'u jira nama fuuluudhaaf gaggabee du'u jira haadha faatesii galee ani san bilisa ani oromoon akkatti fooloo na gootuuf hin beeku bar wallaahi billaa baran takkaa fooloo fi laayikiidhaaf jee viidiyoo itti yaadee waraabeen beeku takkaa nama afeeree nyaata bakka restorantii guddaa dhaqee laayikii jecha nama yaameen beeku baran tasanii achi nyaata nyaachaatiin waraabaa bakka dalagaa taa'atiin viidiyoo waraabaa karaa deemaatiin viidiyoo waraabaa feemasummaan hirriiban dhabne ani ammoo alhamdulillah rabbiin kiyya ani wanni addunyaa kanarra narraa hir'ise wallaahi la'aziim hin jibbaane faate waan ilmi namaa addunyaa kanarratti silaa barbaadu wallaahi la'aziim rabbiin kiyya naafannee jiraan ani haadha kiyya qofa ammoo ijaan arguu qofa hawwiin kiyya ummaa kiyya qofa yaadaa jira ummaa jiisaniin biraa deema san yoomin ummaatti wal harka qofa malee alhamdulillah jireenya bareedaa jira rahattiin jira yaada tokko hin qabu sii galee wanni ni yaadu jiru yaa rabbi gaafamna dhagattee kaatimaana tolchita kaatimaana tolchii qofa yeroo tokko gurra wanni na dhufu sammuu diyyatti tasanii achi jireenya ilma namaa kana xiinxarraan jira akkam sadeettiin jiraachaa jira tiktookiin kun amma yoo deemellee I don't care about it jaarsa koo jetti warra oromoon wallaahi laazim jaarsa naa yaaddini kenna garuu yoo itti dalagde malee yoo isaaniif dalagde galatan qabdu oromoo bira haala faatee annatti hinaafan abeetu yan dhugaa rabbiin sitti hima ani natti hinaafan an hinaafin gaafan eegalte gaafan kaayiroo raadiyoo qaba qaba waasii bal'aanii mana asii Muhammad irratti nama 8 ta'anii na arabsiisaa turan biyya guutuu mana mubaarikitti gaafan biyya jarmaatti dhufe kaayiroo irraa ka'e nam 7 na arabsiisaa turan an biyya san irraa bahee jannaan jechuudha because kana maali na cabsuu irratti xiyyeeffatanii wal afeeranii jechuudha sii galee an sila gaafas gabbeheti illee isaan galchaa biyya kana dhufee guyyaa lama niitii seenuu hin danda'u an gaafni silaa warri silaa oromoon nu dura jetteetu mubaarikaan asliisaan ashlabbeedha mana bananii nama 15,000 anootana arabsiisaa turan guyyaa tokkotti wal farataa gaafan kaayiroo miilarraa fuudhe gaafa sirraa hirriiban adabuun jalqabame garuu alhamdulillah takkaa namatti hamtuu yaadeen beeku waan faate guyyaa tokko namatti hinaafeen beeku garuu warri natti hinaafaa ture warri natti gubachaa ture warri na cabsuuf karoora baasaa ture arrallee bakkuma san jira arrallee achumaa dhiiga booyaa jiran san andagalee waaqotiyyaan qaba waan inni itti arge daffareetiin itti cabsaa sodaan qabu namarraa homaan eegadu rabbii kiyya malee kanaaf rabbiin an ammallee gana waan guddoo takkanaa godha rabbiin an rabbii kiyya irraan koofi ammallee waan guddoon irraa eeggachuu jira adfaatee sigalee tokko sobatti ni daane waan amma jechu jiru kanaan akkanni bara wallaahi rakkanne abeetti akkas yaaban fiti gara